Muciyyoo dubraa bareedduu tan amata 27 takka dhiirti hedduun isii qaadhimachuuf dhufanillee isiin hin qeeballe ture. Dhiira babbareedaa dhufu hunda isii sababuma xixiqqaadhaan naaf hin taane jechuun diduu turte. Haaluma kanaan osoo jirtuu umriin fuudhaa fi heerumaa isii dabruu gahe. Guyyaa tokko gurbaan dardaraa kan akhlaaqa bareedaa fi amantii qabu takka isiif dhufe. Odoo isiin sin qeebalu hin je'iniin dura akaakoon isii itti ol seenee hadiisa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam yaadachiise. Namni isin amantii isaatii fi akhlaaqa isaa jaalattan takka yoo dhufe isa fuusisuu hin didinaa. Yoo kana hin goone ammoo fitinaa fi fasaada guddaatu addunyaa tanarratti taha. Sambooda akaakoon isii kun itti qoflee dhiyoo tana bakka jaarsa itti gurguraniitu baname. Shamarran deemanii ofiif jaarsa isaaniif ta'u filatan je'een. Eegasii miciyyoon dubraa bareedduun tun deemtee bakka san huggaa dheetu katabbii akkana jettu agarte. Bakka kana huggaa takka qofa ol seenuu dandeessan, akkasuma huggaa takka qofa filachuu dandeessan. Ammallee yoo isiniif ta'uu baate fooqii itti aanutti ol deemtanii ilaaluu dandeessan malee gad deebi'uu hin dandeessan. Akkuma beeksisa dubbisteen fooqii duraa huggaa ol seente katabbii akkana jettu agarte. Dhiironni as jiran hojii ni qaban, akkasuma rabbii isaanii malee waan biraa hin gabbaran. Bira dabartee ka itti aanutti ol baate. Ammas barreeffama akkana jedhu agarte. Dhiironni as jiran hojii ni qaban, akkasuma rabbii isaanii malee waan biraa hin gabbaran, ammallee ijoollee isaaniitis ni jaalatan. Kanaas dhiiftee fooqii itti aanutti ol dabarte. Fooqii kanarraas katabbii dhiironni as jiran hojii ni qaban, akkasuma rabbii isaanii malee waan biraa hin gabbaran, ijoollee isaaniitis ni jaalatan, akkasuma bifaanis ni babbareedan jettu agarte. Ammaas bira dabartee fooqii itti aanutti ol baate. Fooqii afuraffaa tana gubbaas katabbii akkana jettuutu jira. Dhiironni as jiran hojii ni qaban, akkasuma rabbii isaanii malee waan biraa hin gabbaran, ijoollee isaaniitis ni jaalatan, bifaanis ni babbareedan, akkasuma jaartii isaaniitis hojii mana keessaa ni gargaaran. Sambooda oo yaa Allah, ani kanaa ol obsuu hin danda'u, bakka aniin hayyama, dhiirtii akkanaa tun naaf ni taati jette. Daqiiqaa tokko eega itti yaaddee booda mee ol bahee ka itti aanu laaluu jettee gara fooqii shanaffaa ol baate. Fooqii tanarrattis barreeffama akkana jedhu agarte. Dhiironni as jiran hojii ni qaban, akkasuma rabbii isaanii malee waan biraa hin gabbaran, ijoollee isaaniitis ni jaalatan, bifaanis ni babbareedan, jaartii isaaniitis hojii mana keessaa ni gargaaran, akkasuma jaartii isaanii wajji tapha jaalalaa babbareedaa taphachuu sirritti danda'an. Huggaa kana agartu ajaa'ibdee dhaabbachuu dadhabde. Kanumaa wajjin gara fooqii ja'affaa ol baate. Fooqii torbaffaa tanarratti katabbii ati nama miliyoonaa fi 700,000 dhufee waan kana laale. Dhiirti tokkolleen gamoo kanarra hin jirtu. Wanni kun kan hojjetameef dhalaan takkalleen akka fedhiin isii hin guutamne ragaa godhuufi. Kanaaf jecha jaartiin jaarsa isii akkanumatti qeebaltu ilillii fi ifaa manaati katabbii jettu dubbifte. Waan qabaniin gammadanii jiraachuun amala gaariidha. Akkasuma amala san namni hin qabne ammoo nama bololaa fi darbamaa taha. Saniifuu waan qabduun gammaddee jiraachuu baradhu jette. Mana jaarsa irraa barbaaddatan kanaas galatoonfattee eegasii deemtee akaakoo isii san ziyaartee gurbaa dardaraa isiif dhufe sanitti heerumte.